Har'aasa wanni viidiyoon ani isin qabadhee dhufe tararii birraan tararii ishuu tararii ashoo ashalaa ifoo lama bashilana eegalee lama jechuun dhufe hedduu kan gammade kana maaliif godhaa kana maaliif hojjetamu naa warroonni jettanii mutu ani wanni kana hojjedhee fi mutu gammachuu keessa kiyyaa muktaariif ibsachuudha jechuudha. Hammam akkuma hiriyoota isaa sanitti anillee mootiyyuu muktaarii ashoo ashalaa ifoo lama bashilaa hayaa eegalee lama. Muktari kiya wasijanada shinshini baru sitidamada shinshini baru nyekanangabu nabiti shukare lahandabu ilsi jade manake kuda kamulale hidata sinara sumale Inate sinare dachatra gabage makina karatulcha gosa maqaan beeku kanaaf ashoo kana maaliif jedhee maaliif jette munaa ashoo maaliif jettaa waan biraan jettu wantoonni amma yeroo viidiyoo ilaallu ijoollee yuutubaroota warroota gurguddatan keessattuu namni gammachuu isaa hin ibsata sababni illee maalinni jettanii gammachuu ibsatuun sargii fi duutii takkaa jechuudha. Du'aan hin galan sargii immoo lammata irra deebi'atanii godhatan sargilleen akkasuma jechuudha. Wallaahi kanaaf gammachuudha. Kanaaf gammachuu makee ibsadhe asirratti maal dubbachuu barbaada baga gammadde muktaar ammallee irra deddeebi'ee baga gammadde sin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota fi kabajamtoota ammaatiin muunaa 24 akkam jirtan nagaa keessanii fayyaa keessanii hedduu takkanaaf galatooma da'anii nagaa jira alhamdulillah galata rabbii. Bakka jiraatanii hedduu takka isin jaaladha hedduu takka isin kabaja hordoftoota kiyya baay'ee tokko isin jaaladha wallaahi jechuudha asumarraa qabe onni marraa isin jaaladha kanallee maaliif sirbitaatii maaliif akkas jettaa isaan warra biyya keessa jiran buttoolaa dhiitan jechuudha turaan dhiitee beeka bara turaan dhiitee beeka garuu immoo wallaahi dhazee of jajuu of hin taane rabbumatu naa akkanumatti jechuudha. Duraan buxxulaa sanis dhiitaa garuu erga lafa arabaa kana ijjadhe wallahi ufuma rabbumatu irraa hijaabana godhe jechuudha wallahi lazim alhamdulillah rabbil alamin duraanitti jechuudha duraanitti taphadhee jira kanaaf jechuudha gammachuu keessa kootii gammachuu qabu ibsadhe waa tokko balleessine muktaarlee baga gammaddee hedduu takkasiif gammannee jirra ijoolleen si bira dhaabbatanii si gargaaranii cidha kee kana haala bareedan galmeessuuf kan deeman wallahi hedduu takka isaan galatoonfanna nama jechuun namuma nama galateeffate jechuudha. Namoonni tokko karaan isaan itti fudhatan namoonni tokko amma koomantii namaa jala deebanii wantoota hin taane si maaltu si galchee dhimma kana keessa maaliif galta maaltu si dubbisaa kan jedhutu jira jechuudha. Waatu sirra deemaa jedha akka mana dhimma namaa keessa maaltu si galcha dhimma nama kamiitu keessa dirqamaanii galuun jechuudha. Atis yoo barbaade warroonni koomantii badaadhaan nama raabsatanii wallahi viidiyoo sana inshallah isin hojjedha warroonni koomantii badaadhaan nama raabsan hedduun isaanii jiran jechuudha. Kanarratti immoo na arabsuu keessan irratti baay'een gammada tokko maaliif hin dubbadhu amma bira darbina jechuudha. Har'a gammachuu dhufee gammachuu akkuma warri biyyaa sarnirra jiru akkuma ijoollee yamanti qophirra jirtu anillee keessa oolaa anis gammachuu kee hin ibsadha. Viidiyoo kan har'as arguu baatan guyyaa tokkoof arguuf jiran kan jedhu tarkaanfii kanatti yaada kanatti seenee hedduu waan gammadeef gammachuu kiyya kana ibsachuu barbaada isiniin jechuu barbaada isinillee warroonni gammachuu keessan dabarfadhaa amma sargi wal dorgommiirra jira tiktaakaraa fi yuutuubaroota jechuudha muktaarii fi akkasuma ammallee ijoollee tiktaakaraa keessaa akkasuma Aashittiif Hamzaa hedduu takka isin gammadee jira maaliif hojjettanii namni gisee wal jaalatu lafti haga feete haa kaluftu jechuudha haa fagaattu jechuudha inni jechuudha inni onnee lama wal jaalate taananii murtiin jaran nama lamaan jechuudha maaliif yoo jettanii namni kun lafa fagoodha kun maalidha kun jinnidha hunaa miti kanaa miti jechuudha garuu mootiyyuu erga onneen lama wal jaalate bakka fedhillee hojjiraate amma Ameerikaa irraa biyyatti galee fuudhaa Dubaay irraa dhufee fuudhaa Suudi irraa fuudhaa bakka inni guddaa walii amanuu fi dhugaa jirtu walitti himuu saaqanii walitti himuu jechuun wal kijiboo doontaan.
Kana malee akka amma namni keenya lafa fagoodha maalidha ashitti dhugaa dubbachuuf ani ijoollee san qoosaa se'ee jaalala isaanii dhuguma dubbachuuf ashittee fi Hamzaa jechuudha. Kuni kana fakkaataa kuni gammachuun keenya ijoollee hundumaa irraa warumata hiriin isaanii baatanii akka baga gamman ammallee namoota hedduun yookiin gaala kanarra jiraachuu danda'anii rabbiin hirii isaanii haa baasuu fi isiniin jechuu barbaada. Kanaaf wallahi gammachuun kiyya har'aa mootuyyuu ashoodha. Ashumatti fuuta. Ashoo silaa eefoe lama basilaa nayyaa eegalee dha. Ashoo mootuyyuu akkasitti dheeressee hin beeku dhuguma dubbachuuf. Ashoo babbareedduu jira. Ashoo babbareedduu san hin beeku. Hanguma beeku isin jedha jechuudha. Yoo akkuma beektan arrabsitanii illee rakkoon qabu. Rabbisin asaba ashoo jedhe malee waan biraan jennee olii nuttaallee gadi nuttaallee bakkuma taa'u sanitti ashoo jedheef jechuudha. Ashoo jechuu konkannaa dafee kusheesii buuf goddanyaa dafee xiyya goddanyaan baala yaateoo shokotee nulkuurree damaateoo. Sirba kana keessatti yookiin immoo tuyyuu sirbi kun yookiin sagaleen kun yoo isinitti kan fokkatu ta'e rakkoon qabu koomantii barreessaa. Anuusi yadaa dhaba yaadinii dhayitullee dhayii warra nyaatini ka warra qilleensa maddiibaa keetuusaa hundaa lama si tayaa ililsii jennee qililsii jennee. Dubaroon ashoo shamba kooteo shamballee ayyaa bagamooteo. Kuni asitti yeroo sargii isaati. Sargii isaa jechuudha. Yeroo mucachi fuudhu akka aadaa Arsiititti ashootu jedhama jechuudha. Yeroo mucattiin baatu akkas jedhama. Tararii biiraan tararii ishuu tararii ashangeetaa beetiyoo si yaadanii. Jabilee waliin diisnee ishuu tararii imimaan jibbaa jaalala walii jiisnee qaamaan seensnee. Kuni yeroo mucattiin bayiinsaaf mucattii fudhatu hedanii sa'aatii mucattii baasan ga'e tirrii jedhamaaf. Tirriin kuni mucattii gisee baattu hedduu ni arrabsama. Hedduutu jira baay'ee isaatu jira baay'een isaa akka inni birrii kennuuf waa hedduu jedhaniini. Wallahi harka badde akka inni birrii kennuufillee hin sirbanii yoo inni birrii hin kennin mootuyyuu akkas waa hedduutu jira. Kabira maanne tararii biiraan tararii ishuu tararii hiriyoo magaalatti yaasii yaadanii. Jabilee laakaa watiyoo ishuu tararee hiriyoo nageelli dachaa naagaayatiyoo. Kunis yeroo ijoollummaa isii keessatti jabilee waliin tiisinii imimmaan jibbaa jaalala walii jiisinii kamaal sirriidha. Amma asitti dubartii takka yeroo gurguranitti dubartiin hin boottii hiriyoon isii sun hin bootti haati isii akkasitti garuu immoo yeroo boonsan keessatti wanni fudhan tokko illee hin jiru. Isiin bakka guyyaa isiitii waan ta'eef nagaan gaggeeffamti. Kabira maanniyyuu amma akkasuma fakkaata yaa Rabbi. Amma gara Muttaaritti deebina. Gizee hammammoonni mucattii fudhate. Barandoon ardaa eegan gaalachoo magaalaa gosan beeka. Magaalaan eessa ijoolleen eessa Muktaar garuu Arsiidha. Arsii ganda isaanii beeku. Magaalaan Arsii eessin gaalachoo waa'ee warra keetii hobbaafachoo. Jabilee nantee kolba keessatti bulii bulfadhuu gosa keessatti. Garuu asirratti maal isinitti fakkaate hordoftoota kiyya walitti qajeelfamee seeran jedhamutu jira. Duraan sirriitti beekan harkaa battee malee wallaahi. Isa bakka inni fudhatee galuu waan akkasiitu jira. Waa hedduutu jira jechuudha kan nama gammachiisa.
ashoo shirri ashiyoo shirri inni yoon gayyaase mataa barree ashoo shirri ashiyoo shirri ashiyoon gayyaase muktaarii boona harkaa badde wallaahi harkaa badde malee baay'ee tokko hawwii qaba jechuudha hawwii isaa sargiisanii jechuudha asirratti maaliif jechuu akkas jechuu barbaadisanitti fakkaata dhugumatti bakka baay'ee gammadeef jechuudha utuu namni na bira jiraatee nama tirriin bulaayyuu jechuudha kophaa koo bulaa waan ta'eef maal godha manni arabaa kun akkatti gadi nama qaba kanaaf kiyyallee sargee kalaa ka'e sargee kiyyallee immoo akkan hafne kiyyammoo ji'a jahan booda kiyyallee akkana qophooftanii kiyyallee sargee kiyyallee akka ajaa'ibaatti inshaallah sargiin kiyyallee qophaa'ee jira gaafa ji'a jaha yookiin ji'a torbaa anillee biyyuma kanatti sargii godhachuuf deema inshaallah rabbiin jedhe hin beekamu kanaaf sargii kiyyallee akka gurra isin haa buutuuf isinin jedhe beeytani maaliif hojjettanii yookiin namoota kanaa ol horachuu danda'a kanaaf sargiin kee kun gurra akka isin bulu sargii kiyya inshaallah sargiin kiyya yookiin asitti ta'a yookiin biyyatti ta'a yookiin Ameerikaa ta'a yookiin Turkiyaa ta'a biyyoota kana sadiin keessaan beekamu takkee biyya takkee Qaataar lammaaf sadaffaa immoo Turkiyaa biyyoota sadiin kana keessa biyyoota sadiin kana keessatti immoo sargee kiyya jechuudha tokko keessa murteessa ka Turkiyaa naa filatteen ka Qaataar naa filattan kammoo biyya naa filattan biyyoota sadiin kana keessaa ani ka filadhu immoo gaafsan isinitti himaa lafti kamtu irra bareedaa Itoophiyaadha moo Oromiyaa keessatti moo Turkiyaa keessatti moo Qaataar keessatti ka jedhu murteessan keessan kanaaf gaa'illi tokko yeroo ijaaramu itti seenuudhaaf baay'ee ulfaata itti se'in sodaata jechuudha namni tokko gaa'ila tokko ijaarachuuf dubartiis ta'ee dhiiras ta'ee gaa'ilatti seenuuf sirriitti ulfaata garuu gaafa keessa geettee laalte mootuu sirriitti salphata gammachuun jiraatta bakka jaalala jirtutti gammachuun jiraatta garuu itti seenu dhibbumaan dhibbatti si sodaachisa dhugumatti namni tokko salphaatti ilaaluu danda'a gaa'ila ijaarachuun isuma dhugaa sirriitti ulfaata maaliif hojjetanii itti seenu si sodaachisa dubartiillee yaada ebalum jaaladhee ebalum akkasitti malee garuu gaafti seenti salphaadha itti seenuun dura immoo sirriitti ulfaata kuni beekuun immoo beekamaadha jechuudha dubartitti keessatti baay'eetti ulfaata yaada jedhan malee gaaf keessa dhiirillee akkasuma dhiiris jireenya bultii ijaaruu irratti sirriitti kan sodaatu jira garuu immoo gaaf keessa wanni hunduu salphaadha jechuudha kanaaf warroonni dhiirallee warroonni shamarranillee warroonni dubartootallee dafanii gaa'ila ijaarachuun baay'ee barbaachisaadha dhugumatti hamma dogonkorri hin beekne jechuudha namoonni gaa'ila ijaaran irratti yookaan ijaaranii diiganii maaliif ijaaree ka diigu sun haalli isaa sun itti mijaa'u haalli inni itti jireenya isaa sun gammachuu waan hin qabne jireenya isaa san diiga namni tokko akkasitti nama tokko yeroo jireenya diigetti haaluma salphaatti waanumatti fakkaate haasaa malee inni ulfaata namni kun maaliif gargar bayyadee dirqama keessatti jedhu maaliif jireenya keessatti waa hedduutu jira jechuudha gaa'illi ijaaramee gaafa diigame immoo sirriitti cima maaliif kanaaf hordoftootaaf kabajamtoota maatii chaanaalii kan koo kan taatan viidiyoo kee kana laayik gochuun sheer gochuun sabskiraayib gochuun na gargaara isiniin jedha assalaamu alaikum warahmatullaahi yoo yaada qabaattanii yaada keessan koomantii keessan dhimma waa'ee Muktaar irratti hammam gammaddanii fi hammam jireenya isaa inni ijaaratu kana keessatti geettiin isaan ga'e kana keessatti maal ibsittan
gammachuun isin ibsattan akkam isin jechuu barbaada. Kanuma nagaatti.